السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتم متقشتي أكم نجا فيا كيسني كنوا وردوا بقى الآن كيس جرتني بك سفير جرم رفتني يوبي يقالوا جتني وان ببريد أسير جتشو دندسني كتا بيتات أسنين جتشو بربادي تاني كنوا منا كيسن كم مقدمك نقول إلاله كتا بيتات سفيرين قدر ركسا كتا بيتات أسنين جتشو برباده wanta hundayyuu asii argachuu dandeessanii wanti dhibeen jiru kunoo ilaala uffata daa'imaallee yoo barbaaddanii kunoo uffata yoo barbaaddanii kunoo suuqii akkanaa gara fuuldureetti banee isin keessummeessuun barbaada. gatii rakasaan dhuftanii bitachuu dandeessanii uummata qaashtii waa argitanii baay'ee namatti tola dhuga. Safiir keessatti suuqii banadheen jira. Kottaa daawwadhaa. Nay qodaan bitachuu dhufe argachuu hin dandeenye uummata qaashtii isiniin jechuun barbaada. kun uffata mucaa xiqqoo qodaa bitachuu dhufe dhabee deebi'ee galaa jira yaa uummata. wanti hunduu asiirra keessa jira. safiir kun ajaa'iba dhuftanii bitachuu dandeessanii kun wanti marriyyuu rakasa jira. kottaa bitadhaa isiniin jechuun barbaada. ምን እየፈለግሽ ነው? wantiin bitachuu dhufe hin jiru. bakka biraa deemee ilaaluufanii supermarketii ajaa'ibaa kana baneen jira. dhuftanii eebbisuu dandeessanii. warri kana jaallattan meeqa baasaalaa kana malee hin jiran warri jettan akkasii uummata qaashtii. warri furdattanii qannasuu barbaadan immoo kan shaayii qixalii kana fayyadamaa ilaala. shaayii qixalii kana yoo fayyadamtanii shanqaxxi jechuu barbaadetanii yaa uummata qaashtii